السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برتوتا channel فردوستي بكم جرتن فيا كيساني أنا قاسني كابا بكنا جراتني هرّا فيديو تقصني في كابا دين في جرا كيسة دوبرتوتا هدو برباك سالا مالي جتن أكاتا لوكو إتي أدبا باسن أكاتا لوكو إتي كانت أتلاننا يا دوبرتون هدوني بكاني كان بين اللي هنجراني كوني مكاري سلبات إيه جتولا كناف هنگا دوماتي نهور دفا تايبي ترتيب صديق أوفان أدبا باستني كناف هنگا دوماتي نهور دفاتي الرابر دورون channel كناف هاري تاتن channel فردوستو سبسكرايب بوچود أن اتين بوهانا اتين بشنانا اتين رابر دا كناف هنگا دوماتي نهور دفا أكو ما أركتان لوكو كي يقوبي فردي جرا albi kophee fadhii jira yeroo jalqabaatiif maal godha harka isaa kacaaf irra jiru san irraa mura yoo barbaadan boodarra muruu hin dandeettanii rakkoo hin qabu andoon boodarra yoo murtan isin gargaara mallala charkistanii yoo baastanii isin fayyada waan ta'eef jechuudha ani yeroo jalqabaatiif irraa muree jira inni itti aanu tartiiba isa tokkoffaa isin argisiisa jechuu haalaan qabu kanaan akkanatti qabdan luku harka lamaan akkanatti qabdan jechuudha qabdanii akkam gootanii gara duubaa cabsitan gara duubaa erga cabsitanii booda lafee gamaaf gamana jiru kana agartanii miti lafee kana jalatti murtan lafee gara gubbaatti hambistanii akka ammoo kanatti isammoo gara jalaatiin murtanii jechuudha lafee jalatti hambisnoo jettan muramuu hin danda'u waan ta'eef lafee gara gubbaa gootanii haala kanaan murtanii jechuudha kun tartiiba isa jalqabaati jechuudha tartiiba sadi qofaan lukkuu addaba baastanii jechuudha akkuma argitan luka tokkoffaa muree jira kun immoo luka lammataati jechuudha kanas muree jira jechuudha inni itti aanu immoo amma mallaalaa caabaasuudha dhifa manaa godha ani gosoota lukkuu jechuun qaamota lukkuu afaan oromootiin hin beeku dhifa manaa godha of duraaf immoo gaafadhee dhufa kuni mallaalaa caa yeroo murtan bakka lafee wal qabatu wal qabsiistu argitanii mi eeydanii achi bira ceekuu jedhama ceekuu gubbaarra murtan foon xiqqooma murtanii jala hiddootatu jira hiddoota san haala kanaan xiqqeessitanii murtan yoo guddistanii murtan foon walitti waan bahuuf isin jalaa baa jechuudha kanaaf xiqqooma murtanii haala kanaan harkistanii mallaalaa caa farasanyaa irraa adda baastanii jechuudha ammallee ina isatti aanu jechuudha eeggachuu qabdan gizee murtan wal qabsiistuu qofa murtan malee foon hin murtan albeedhaan na akkuma argitan gubbaarra xiqqoo foon muree hidda keessa jiru hin muraa san booda isaa hafe harkaan harkisee baasaa jechuudha eeggachuu qabdan foon walitti isin jalaa akka hin baane jechuu haala kanaan farasanyaa fi mallaalaa caaddaan baasee jira inni itti aanu amma garaa fi dugda adda baasaa jechuudha akkuma argitan lafee morma jala jirtu qal'oo takka jira haala kanaan gamaa fi gamana waan jiruuf bitaaf mirgatti haala kanaan baasaa jechuudha albeedhaan yoo ani akkuma argitan humna baay'een qabu qal'oo waan ta'eef harkisee baasuu dadhabee jira bakka san albeedhaan sirreeffadheetiniin harkisee baasaa jechuudha haala kanaan dugdaa fi garaa gargar baastanii jechuudha kuni karaa salphaa ta'edha baay'ee salphaadha bakka humnaan harkistanii isinii ba'uu jette albee fayyadamuu dandeettan ani amma harkiseen adiidee garuu harkaan ba'uu qaba albee fayyadamaa jira jechuudha karaa iziidha kun farasanyaadha amma immoo meeshaa garaa keessa jiru haalli itti baastan karaa iziidha kun yoo hidda takka jira morma jala isii qabdan yoo harkistan martinuu gad isinii harkisama garuu takka takkaan yoo keessaa baastan achuma keessa ciccitee yeroo dheeraa isinitti fudhata jechuudha haalaan harkisu kanaan laala gubbaa hidda takkitti qabee haala kanaan gadi harkisee baasee jira jechuudha hunduu keessaa gadi naa baha እና baay'ee dhiquu hin barbaachisu jechuudha garuu lukkuun keessattuu paartiin kun sirriitti dhiqamuu qaba lukkuu abashaan beeytan yoo ta'e warroon beeytan sirriitti dhiqnaa jechuudha እና kuni paartiin kun sirriitti dhiqama garuu haala salphaa ta'een keessa harkistanii yoo baastan haala kanaan dhiquudhaaf baay'ee isin rakkisu jechuudha san dhiqee kanatti dabalee jira amma kun immoo suni paartii sadii jechuudha paartii sadiin lukkuu yeroo jalqabaatiif adda baasnee jira jechuudha kun immoo meeshaa garaa keessaa nama qaadashaa yookaan immoo coggaarraa garaacha jechuudha
isa keessa baasne inilleen itti dabalama waan ta'eef haala kanaan addaan murtanii qoshasha garaa keessa jiru keessaa baastanii erga qulqulleessitanii booda maal gootu paartii yeloo kana argitanii maka boora kana irraa qoncistanii baastan irraa qoncistanii baasuu qabdan isa jechuudha dura ala isaa qulqulleessitanii keessa isaa qulqulleessitanii erga geessitanii booda keessa paartii yeloo san irraa qoncistanii baastan kuma argitan kana paartii yeloo qoncisee baasaa jira jechuudha kottee waan qabneef natti ulfaatee harkisee baasuun na haala kanaan harkisaa jira jechuudha irraa baastan kuni coqqaarraadha inni itti aanu immoo tartiiban kan amma tartiiba sadiin adda babaasne miti osoo waxiitti hin dabalin dura haala ittiin adda babaasnu isinitti agarsiisa jechuudha yeroo jalqabaatiif miila kana maggaxaaxamiyaa yookaan wal qabsiistuu bakka lafee lama wal qabatu san achi ilaaluu qabda laala harkaan akkatti ani ilaalu haala kanaan laaltanii bakka san albeedhaan murtanii jechuudha yoo lafee gubbaa murtan addaan isinii bahuu waan hin dandeenyeef bakka maggaxaaxamiyaa san albeedhaan yoo xuuxan foon qofa isin mudata waan ta'eef foonuma keessa murtanii jechuudha agartanii miti achi keessan foon qofa irraa murtanii jechuudha lafee waan ta'eef bakka lafee wal qabsiistu san eeggatanii muruu qabdani booda immoo caafii kanarraa murtan bakka amman harkaan isin argisiisan achitti murtaa'u yeroo waxiitti dabaltanii jechuudha viidiyoo waan jarjaraa waraabeef hunda isaa tartiiban isinitti argisiisuu hin dandeenye እና kun luka lammataati jechuudha luka lammataallee haaluma sanii bakka wal qabsiistu san qofa xuuxanii haala kanaan adda baastan yeroo waxiitti dabaltan akkuma reebisinitti mee caafii luka sana agartanii irraa murtan kun immoo farasanyaa lafee gamaa akka maal jedhama lafee cinaachaa fakkaatu kan irraa murtanii darbitanii lamaan akka gaafaatti dhaabattee immoo ka caafii irra jiru san yoo barbaadan irraa baastan waxiitti yoo dabaltan sun fedhii gaafataa yoo barbaadan irraa baastan yoo barbaadan immoo akkasumatti itti dabaltanii keettan jechuudha akkoo hin qabu sun caafii irra jirtu akkanatti dhaabatte san jechuudha lamaan gaafa fakkaatu san kana lamaan salamaan yoo barbaadan itti dabaltan yoo barbaadan irraa baastan rakkoo hin qabu amma kana jechuudha ka garaa kana akkam gootanii kana irraa murtan bakka lamatti adda baastan yeroo jalqabaati jechuudha adda baastanii harkumaan harka adda baasuu hin dandeettanii garuu xiqqoo cinaacha sun asirratti hafee jira san viidiyoo irraa baasuu sin argisiisne እና amma kun kanallee morma kan akkam gootanii agartanii mika morma wajjin achi kaayisan kama cinaacha kanarra hafisan caafisan irraa caccabsitan cabuu qaba kaza morma qofa bakka sadiitti muruu qabdan morma kan agartanii kun kan am bakkan harkaan qabisan irraa murtanii darbitan gizee muree darbusin argisiin dhifama morma immoo bakka sadiitti murtanii jechuudha haala kanaan lukkuu adda babaasuu dandeettan akkuma argitan bakka harkaan isin agarsiisu kana miila isaa irraa murtanii caafii isaa kana darbuu qabdanii yeroo akka mormaa fi luka maal kana murtan albee guddaa fayyadama maaliif aanuyyuu albee guddaa yeroo sanitti argatu waan hin dandeenyeef haala saniin muree viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaata yeroo itti aanu haala bareedaa ta'een viidiyoo bareedaadhaan lukkuu isinii haala salphateen haala kamiin akka adda babaasan viidiyoo kanarratti jarjaraa waan ta'eef qajeelatti isiniin argisiisne yeroo itti aanu immoo qajeelan haala bareedaa ta'een isiniif waraabee isiniif dhiyeessa inshallah viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaata waan hanga dhumaatti na hordoftaniif hedduu galatoomaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh